Pireezidaantiin Firaans Imaanu'eel Maakroon akka qaama daawwannaa isaanii biyyoota Afrikaa sadii keessaa tokkotti guyyaa har'aa Finfinnee galaniiru. Sanbadduraa Ijipti irraa jalqabuun Keeniyaa keessatti yaa'ii mata duree Afrikaa Foorwaard jedhuun moggaafame irratti hirmaatanii har'a ammoo Finfinnee galaniiru. Maakroon amma imaammata Firaans Afrikaa irratti fooyyessuu barbaadaa jiru. Dhiibbaa koloneeffannaa duraan ture michummaa jechuudhaan kan isaan waamaniin bakka buusuudhaaf barbaadaniiru. Tumsa aadaa fi barnootaa cimaa kan intarprenershiippii haala qilleensaa fi hirmaannaa dargaggootaa irratti xiyyeeffateefis dhiibbaa uumaa jiru. Faanaa Miidiyaa Korporeeshin dhimma hariiroo dippiloomaasii Itoophiyaa fi Firaans irratti hayyuu fi qorataa hariiroo dhimma alaa fi saayinsii siyaasaa obbo Shimallis Haayiluu yeroo dubbisetti Faransaay biyyoota Awurooppaa Itoophiyaa waliin hariiroo jabaa qabdu akka taate himanii biyyoota koloneeffannaadhaaf Afrikaa barbaadan yeroo sanaa keessaa tokko waan turteef Xaaliyaanii Itoophiyaa koloneeffachuuf barbaadduun dorgomtuu akka turte ibsaniiru. Faransaay Itoophiyaa wajjin hariiroo biyyoota Awurooppaa hariiroo jabaa Itoophiyaa wajjin qabaachaa turanii fi ammallee qaban keessaa biyya tokko. Maaliif akkuma seenaa keessa yaadannu Awurooppaanonni gara Afrikaa yeroo dhufan biyyoonni Awurooppaa gara Afrikaa koloneeffachuuf gaanfa Afrikaa dhufan keessa biyyoonni sadi Xaaliyaan, Faransaay fi Ingilizii. Xaaliyaan Itoophiyaa irratti xiyyeeffatti Faransaay immoo naannoo kana Xaaliyaan wajjin kompiit gochaa turte waan ta'eef yeroo sanii qabee Itoophiyaan keessattuu bara san Xaaliyaaniin akka Itoophiyaan koloneeffanne faccisaa yeroo jirtu sanitti Faransaay akka baalaansiitti fayyadamaa turte. Itoophiyaan meeshaa waraanaa Firaans irraa bituutiin hariiroo cimaatu ture jedhan. Fakkeenyaaf Minilik xalayaa baay'ee isaan alatti barreessan keessaa harki caalaan gara Faransaayitti kan barreeffame kan ture ta'uu ibsan. Itoophiyaan Faransaay fayyadamuudhaan Faransaay wajjin hariiroo uumuudhaan meeshaa Faransaay irraa bituudhaan hariiroo cimaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo san olaaltan bara san Minilik xalayoota gara 700 biyyoota Awurooppaa biyya alaatti barreessan keessaa xalayaa 440 ol Faransaayitti barreessan. Deddeebisanii jechuudha xalayaa baay'ee kana immoo xalayoonni sunis Faransaay wajjin hariiroo gaarii uumuu Faransaay wajjin hidhata gaarii akka qaban waan agarsiistu jechuudha. Har'a ammoo hariiroon Itoophiyaa fi Firaans gara tarsiimaatti guddatee akka jiru kaasan. Hariiroon biyyoota lamaanii bu'aa gamlamee gama kabachiisuun akka ta'u taasifame Faransaay Itoophiyaa gama hambaalee kunuunsuutiin tuurizimiin barnootaan deeggaraa akka jirtu obbo Shimallis ibsaniiru. Amma garuu hariiroon kun gara hariiroo tarsiimaa. Hariiroo tarsiimaa jechuun hariiroo yeroo dheeraa waliin turuu danda'u. Haala salphaadhaan cituu hin dandeenyerra ga'aa jirra kan jedhu jechuudha. Haala kanaan seenaa isaa olaale jalqabni isaa kanatti dhufe jechuudha. Bara koloniidhaaf garana dhufanii qabee bifa garagaraati. Hariiroon biyyoota lamaanii dureewwan biyyoota walii daawwachuutiinis ittuma cimee jira. Dippiloomaasii keessatti daawwannaan isaanii kun gama walitti dhufeenya cimsuun ga'een inni qabu yeroo ibsan obbo Shimallis Firaans liixa Afrikaa irraa gara bahaa Afrikaatti fuula galagalfachaa jiraachuu ishee himan. Naannoo sanii garamatti shifti godhanii gara bahaa Afrikaatti shifti godhan. Gama tokkoon achi hariiroon gadi bu'ee gama biraatiin immoo intarestiinis hin jijjiirame. Akkan dura kaase meeritaayimiin baay'ee murteessaa ta'e. Inni kun immoo sara galaanni diimaan galfoof adan naannoo kana to'achuun baay'ee murteessaadha. Durumaanuu immoo Faransaay Jibuutii naannoo Jibuutii irra jirti. So naannoo kanarratti influensii gochuu barbaadde galaana diimaa keessatti nagaa jabaa buusuudhaaf immoo biyya jabaa barbaadu kamiyyuu. Faransaay Jibuutii irratti maqaa guddaa qabdu Itoophiyaa faana dhaabbachuuf ilaaluun ishee milkaa'ina guddaa ta'us dubbataniiru.